himataa fi himatamtuun ol seenaa. Kabajamoo abbaa murtii mucaan kun jessa galii fi guyyaa shangaraa koo keessa taa'e. Kanaafuu naaf kennamuu qaba. Kabajamoo abbaa murtii ifama sinirra reen beeku. Amma fakkeenyaaf mana baankii deemanii dooyee ta'e kaardii galchanii birrii seenyu fudhata. Suma kaardiitti sakka miidhaan birrii fudhatu. Dhugaa jette himatamaan dhugaa jette isa itti sakkeetu fudhata. Kanaafuu mucaan kun ani isatti sakkeeti. Bakkal chabawuun ollee gufuunu miila nu fitte ijoollee gufuunu miila nu fitte ijoollee gufuunu miila nu fitte ijoollee. Si dhageessee jaalalleen kee nama biraa xabbase. Wai dhagaime. Dhageessee. Garuu argiteerta waan ishii fakkaattu fuulli ishii kun jechuudha baay'ee dheerachuu isaatirraa kan ka'e daandii guyyaa sadii si deemsisa jechuudha. Achii kun yoo ballachuu isaatirraa kan ka'e mudhii lafaa fakkaate jechuudha. Qubati ishee sadii dheerachuu isaatirraa kan ka'e gaala fakkaate inni jala jechuudha miila gaala fakkaata jechuudha. Wul jedha nama rariyaana. Garuu dhuguma xabbasiisiifu. Ayyaana kanatti. Silaa shiroo miti anaaf gannaa maluu jira foonu mallee ajuufanoo asiin qabu fira simmararuure simmararuu yoon ayyaana shiroo nyaadhu simmararuu yoon ayyaanaan bullee nyaadhu. Hello Nimo. Oko. Ibe biraan qabu ukkubni koo suma qaamni koo luqqee yaada keetiin uma. Ukkubni jaalalaa sirra bubbuleera dhuftee qaangootu qorichi hantuuta lama as buleera. Yaa Waaqayyo armee kootiif jecha ananna milkeessi. Sababni isaas imaanashi hedduun narra jiraati. Yaa harmee koo haadha koo ndeessee nagaa. Yoo dubbatan dubbiidha teenyees eenyuun marar firooma sobaan qabnu dhugaan seenaa sarar afaan kee qabattee dandeessee hin teessu yoo dhugaa dubbatan sobduun naman keessu yoo tiin kaana jette inni taa'u si fixa yoo tiin jaallanna jette inni jibbu si fixa yoo tiin deeggarra jette inni mormu si fixa inni jaarra yoo jette inni diigu si fixa anoo lafa kanarraa eessuma abbaa kollita. Hello. Kun bilbila raajiiti miti. Eeyyee bilbila raajiiti maal si gargaaru? Akkasini naaf kadhatta nan barbaada. Maal taate si dhukkubaa? Nan dhukkubu dhugaadha nan dhukkubu. Yeroo hundumaa halkan keessa sa'aatii sagal eeggatee waan miilli isaa amma harbaa ulfaatu tokkotu mana koorra asiif achi utaalaa bula. Anaaf maatiin koo akka tiramnu dhabne raajii akkasin waaqayyoon naaf kadhatta nan barbaada. Aduurree qabdaa iyyati? Hin qabanoo dhugaa waaqayyooti hin qabanoo. Egaa akka gootu firoota kee yookaan immoo naannoo irraa aduurree barbaadiiti bitadhu yookaan immoo aduurree ergifadhu inni manarra fiigu sun hantuuta waan ta'eef hantuutatu si rakkisaa jira. Kanaafuu aduurree isaaf immoo aduurreedha malee kadhatan barbaachisu. Hello. Abel maal jejjum? Dogoggoraani bilbila kee irratti kaardii abbaa birrii dhibbaan ergee maaloo naa deebisimee obboleessa koo. Ifama obboleessa koo gurri kan dhaga'u. Samira, gifti Samira. Urjii taatee Kilimanjaarorraa nifta barii mul'ata fagoorraa. Urjii taatee Kilimanjaarorraa nifta barii mul'ata fagoorraa. Maaf miidhamta beekta? Garbuu bituuf yaaddee gabaa xaafii deemta. Waan jiruu siin taaneef jiruu kee wareegda bookeef titiisarraa nadhii dammaa eegda. Maaf miidhamta beekta? Fakkeessaadhaaf laafta arrabaaf gaggabda. Dogoggora darbirraa barachuu dadhabda. Bakka funyoon hin jirretti jirbiidhaan qabamta. Waadaa waaqaa caalaa waadaa namaa amanta. Ofii murtoo hin qabdu mataan kee wal morma. Balbala mana keef eegda furtuu orma. Aga sagal kakattee sagal jallattutti aga jireenya kee namaan shallagdutti aga murteeffattee hin qabaanne cufa kan tufte arraabaa kanarraa abdee tufa miidhamuun kee nafu booris itti fufa. Wagwan bukara kana qixxeetti naqee mi'aa odii damo. Gowwa asirratti sochoostu. Ani raafadhe.
Gurbattiin bakkee bulte miti adurritti dhiifaman gaafadhu jedhee. Hin quufte keessa baate gurbattiin. Quufni akkam akka ta'e anuuttan agarsiisa. Gaafa karsiin ishii jigu amma dhufti. Maancee moo aarseen daggararee ani? Aarsee deggerta ka maanceenoo an gurbattiitiin. Abbaa moo hin daggaranen dhimma keessan. Maali keessan baanee ammoo biyya isaatti adurreen dhiifama gaafatamti. Anisuma kanatu gara akkoo na waade xiinxala siyaasaa kan jalqabu na gochaa jiran. Jarootitti naafee qophoofsine egaa jirti. Isheen kaan asiin matarayasii asiin fanjii niikularri waan baay'een argaa jira. Haala kanaan nan baasu. Amala bitadheen deemuu qaba. Ani gaa jechuudhaan tapha kanaa utuman jalqabeenii taphichi forfeedha. Namni na qonxooxusi na rukutus akka jiraatan barbaade. Weeree sana qeessi madda bakka haala kanaan iddoo jireenya walitti addeessinu fidaanu itti dhima bangaa badda. Gara meedaa keessi kan xiqqii qabadheen isin ilaala. Aleessa qonxooxaatiin tokko sitti galchi. Har'a immoo dhiifama gaafachuu ofii kee dhufte miti. Kanaafuu amma goolii tokko sitti ofitti galchi. OMG yaa. Egaa daawwattoota keenya taphichi 2-0dhaan xumurame. Akkam jirtu daawwattoota keenya dabareen dabaree oduutii oduu waliinaan qalbeessaadha. Oduu waliinaan qalbeessaan abbaa oduutiin. Oduu amma dabareen dabaree oduutiin. Oduun dabareen dabaree oduutiin. Maammataa fi dabareen dabaree oduutiin. Tarsiimoo fi maammata biyya keenyaa galmaan ga'uuf waajjirri lafaa fi waajjirri bishaanii waajjira ibsaa waliin ta'uun waajjiroonni bishaanii waajjirri ibsaa waajjirri bishaanii waajjira ibsaa wajjin ta'uun tarsiimoo fi maammata biyya keenya lafaa dabareen dabaree oduuti oduu waliin an qalbeessaadhaan waajjirri tarsiimoo maaltu na rakkise naan dubbifadhaa mee sunumti.